akka Oromiyaatti nuti isa jalqabaadha jedhee sitti himuu dandeenya jechaadha. Shoon keenya guyyaarraa eegalee jira. Har'a immoo galgalaan magaalaa Bishooftuutti argamnee jira. Magaalaan Bishooftuu galgalaan hedduu bareeddi. Guyyaanis egaa baay'een keessan akkuma beektan miidhagduudha. Gara galgalaa kanneen miidhagsan keessaa tokko kan ta'e immoo Saayifart Hoteelitti argamnee jira. Har'a immoo Saayifart Hotel maal akka fakkaatu keessa isaa kan waliin daawwannu ta'a. Tajaajilawwan bakka kanatti kennamanis kan waliin daawwannu ta'a. Nu faana tura. Bakki ciisichaa isaaniillee hedduu miidhagaa namatti tola. Egaanis bakka ciisicha koo geera. Namni kamiyyuu yoo magaalaa Bishooftuu dhuftanii filannoon keessan Saayifart Hoteelii haa ta'u. Egaa soofaa kana fakkaatu illee qaba. Yoo boqochuu barbaaddanii bakka kana teessanii boqochuu dandeessu. Namoonni hojii garaagaraa immoo qabaatan bakka kana teessanii hojjechuu dandeessu. Akkasumas immoo obboloota keenya hordoftoota amantaa Musliimaaf immoo yeroo afxiraa bakka kana teessanii Tsooma keessan hiikuu dandeessu. Bakki kun nama hundaaf akka ta'uttidha kan inni hojjetamee jiru. Filannoo keessan egaa Saayifart Hoteelii godhadhaa. Egaa Risaa Biizinasi Shoow bakka kanatti siin waliin hojjechuudhaaf dhufnee jirra. Maqaa kee fi akkasumas immoo gahee hojii keetii daawwattoota keenyaaf nuuf. Baga nagaan dhuftee maqaan kiyya Amaanu'eel Saayifarti. Abbaa qabeenyaa Saayifart Hoteelii. Yeroon ol seenee hoteela Saayifartidha. Kaan immoo Saayifartis hin jedhu. Egaa isa sirrii sa'aatii natti himtee yaada. Achumaan immoo hiika isaallee natti himi. Maqaan kun tan dhufe ani daa'imummaa irratti biyya Jarmanii irratti guddadheetin asirratti biyya kiyyatti dhufe. Inni jechuun maqaa biyya Jarmanii irratti warra abbaa kiyya baay'ee na rakkisaa afaan Oromootti dubbisuuti maaliif ani Jarmaniin dubbadha. Biyya sanatti guddattee jechuudha. Ijoollummaa mattachi deemte moo achumatti dhalatte? Ijoollummaatti deeme. Maqaan kun Saayifart maqaan warra na guddise gosa isaati. Warra biyya Jarmanii jechuudha. Biyya Jarmaniitti. Ati egaa biyya Jarmaniitti guddadhe naan jetteerta. Gara Itoophiyaa yookiin gara biyya keenyaa dhuftee immoo akkamittiin daldalaa hoteelaa yookiin immoo hoteela banuu yaadi kun akkamitti si dhufe? Yaadni kiyya hoteelii fi warshaa biira kana naannoo Oromiyaa irratti hin jiru. Kanaaf hojjechuun barbaade. Egaa kun hoteela akka warshaa dhugaatiillee qabdan nageen jira. Sana immoo deemee kan inni ilaalu ta'a jechuudha. Isinan argisiisa in laaltan. Hoteelli Saayifart erga hundaa'eetii waggaa hammamii ta'eera?
Amma ji'a 8 hojjettoota meeqa qaba? hojjettoota 200 carraa hojii uumeera. Egaa hoteelli Saayifart hoteela qofaa miti warshaa biiraallee akka inni qabu dhaga'een jira. Warri Jarmanii biiraa jaallatu moo akkamitti yaadee warshaa biiraa banuu kun siif dhufe? Bishooftuun magaalaa turistiin itti baay'atuu fi namni hedduun kan daawwatu waan ta'eef warshaa kana yoo asitti banne caalatti nama hedduu waan fiduuf eegalle. Gara fuulduraatti immoo hoteela Saayifart babal'isuudha moo kaayyoon keessan investimentii kan biraadhaan dhufuudha moo gara fuulduraatti kaayyoo isin qabdan maalidha? Hin qabnaa naannoo Oromiyaa keessatti Adaamaa irratti, Amboo irratti, Wallaggaa irratti, Baalee irratti hojjechuun barbaanna. kiloogiraama 100 amma isaatti baachuu danda'a. Itoophiyaa keessa namni amma kiloogiraama sana halkanii amma sanaatti nama kiloogiraama 200 ol baachuu danda'a. Irratti dooktara jechuu dandeessaa dha'umsa lafee keessee ilaallachaa hiikuu dandeessaa. Irraan tolees godhachuu irraan gadees gootee irra fiiguu taayimii isaas ajjeessu gooteetu irratti fiiguu dandeessa. Maashiniin kun kana fakkaataa. Kilo iba lamang gusto. Kambira, wala kambira. Meeshaan kun akkasuma bifa saayikiliiti. Garuu sabina duba keenya ittiin madaaluudhaan ni fayyada meeshaan kun. Akkasuma kunis elektirikiin hojjeta, elektirika malees ni hojjeta meeshaan kun. Anis egaa uffata ispoortii fudhadhee dhumne irra yeroo biraan fudhadhee dhufe kan sirriitti akka keessan kanatti uffadhee yaala. Akkuma argitan gaasis immoo bakka daakaa qabu Saayifart hoteeliin gaa waan dhabe hin qabu. wanta adda kanati bakki kanatti arguu dandeessu garbuun nuti fayyadamnu garbuu qulqulluu biyya keessatti biyya Oromiyaa keessatti kan oomishamudha. Garbuu gurraacha kana biiraa gurraacha yoo hojjechuu barbaanne kan fayyadamnu yoo ta'u adii kana immoo biiraa adii asumatti oomishamu kan fayyadamnu ta'a. Garbuuwwan kuni meeshaa asitti argitu kana keessatti jechaadha. Yoo gurraacha barbaanne gurraachicha yoo adii barbaanne adicheetti naqne as keessatti kan affeelamu ta'a. Idda garbuuwwan kun idda affeelamanii booda immoo direct gara maashinii kanatti deema. As keessatti immoo indaffa jechaadha. Digirii seentigireedii 98 as keessatti ni danfa. Sa'aatii 8 jechaadha. Isa booda geeshoon kuni geeshoon nuti biyya dhuma keenya keessatti kan qabnudha. Garuu geeshoon kuni biyya Jarmanii irraa kan dhuftu ta'a. Asuma keessatti kan naqamu tuni geeshichee jechaadha.
achumaan as keessatti biiraan keenya direct gara fermentation roomii deema jechaadha. Fermentation roomiin keenya immoo baay'ee qorraa kan ta'e biriichi achumatti fermented ta'ee qorree gara kastamariidhaaf akka serve godhamuuf gara maashinii kanatti direct kan dhufudha. Kanaafuu wanti pasteurize godhamus hin jiru direct maashinii dhuma keessaa bahee biiraan qulqulluu baay'ee mi'aawaa ta'e direct kastamariidhaaf kan dhiyeessinu ta'a jechaadha. Kanaafuu manni kee mana isa jalqabaa akka Oromiyaattis akka biyyaattis akka addunyaattis illee manoota maybe muraasa jiraachuu danda'a malee akka biyyaatti garuu qobaa isaa biiraa qulqulluu garbuu biyyaatiin kan oomishamee asitti qophaa'ee direct namoota biiroota kana fayyadamaniif kan dhiyeessinu ta'a jechaadha. Kun immoo na argitu namni baay'een na argunnaa maashinoota gurguddaa as keessatti jira. Already biiraan keenya iddaa achitti hojjetame booda kutaa kana keessatti kan fermented ta'u maashiniin asumatti qoodisisee biiraa freshii fi baay'ee mi'aawaa ta'e direct garmaa bakka keessummaadhaaf itti dhiyeessinutti gara kanaan kutaa kana keessa direct nuuf ba'a jechaadha. Akkuma argitu baay'ee nama dinqisiisa maashiniin. Ayyee maashinii gurguddaa jira. Biyya kana akkasitti yaadaa ture. Masin jedhee akka Oromiyaatti nuti isa jalqabaadha jedhee sitti himuu dandeenya jechaadha. Maaliif maashiniin amma kana hoteela tokko keessatti in argama jedhamee si yaadamu sammuun namaas yaaduu hin danda'u. Kanaafuu namni hunduu wanta dinqii kana dhufee ilaalee biiraa keenyallee dhadhaawwatee ilaaluu qabaa jedheetaniin kan iyyaadha. Tole. Laakunillee alalatti na argitu bakki biiraan keenyatti buufamu kana fakkaata. Already biiraan achi keessatti ferment godhee ta'ee dhufee directly asumatti waraabameetoo kan keessummaadhaaf deemu ta'a. Biiraan keenya asillee jiru taaworoonni keenya maqaadhuma mana keenyaan kan hojjetamanii as biraandii mataa isaa qabatee yaa'u biiraan keenyas biraandii dhuma mana keenyaatiin dhufaa jira waan ta'eef dhufeera already dhiyaateera waan ta'eef direct yoo barbaadanii taaworiidhaan yoo barbaanne immoo birciqqoodhuma mana keenya keessatti maqaa mana keenyatiin kan jedhame kan hojjetamee jira. Kanumaan keessummoota keenyaaf kabajaan jaalala guddaa waliin kan isaaniif dhiyeessinu ta'a. Meeyaatillee biiraa Oromiyaa keessatti hojjetamee akkasitti haadha miidhagaa qulqullinaan dhiyaate kan dhandhamadhuuti. Wanta sitti dhagahame immoo sirraa fudhachuu barbaanna maaliif? Anillee dhandhama biiraan beeku garuu yeroo jalqabaaf na yaala. Daawwattoonni kees kana arganii akka nuuf dhufani waan barbaannuuf wanta haaraa wanta guddaa qabannee dhufne waan ta'eef mee sirraa hamirkeeffataniidhaafi bara. Biiraan kun akkuma Dasalasin jedhee garbuu qulqulluurraa hojjetamee bishaanuma magaalli keenya Bishooftuudha. Galma bishaaniitiin nuti hin hamatamnu bishaan qulqulluudhaan garbuu Oromiyaa irra biqilee kan dhufeedhaan kan hojjetame yoo ta'u pasteurized illee in ta'u direct maashinii dhumaarraa fermented ta'ee gara kanatti dhufee kan keessummoota keenyaaf kan nuti dhiyeessinudha. Kanaaf atis illee kabaja wajjin kun biiraadhaan jennu aannan jenna malee Oromoon immoo aannan hin namatamu sila. Ayyee yaaleen stima. Namuma garbuudha kan natti dhufee nama. Umayyuu jechuun barbaadu. Umayyuu jechuun barbaadu. Akkuma argite wanti jiru manni keenyas kana qofa miti waan adda addaadhaa kan keessummoota isaatiif kan dhiyeessu ruumiirraa, jiimiirraa, ispaarraa waan hundumayyuu nyaatollee biyya alaas kan biyya keessaas haala adda ta'e isiniif dhiyeessina. Isinumti koottaa isin eegna isin jechuu barbaada. Ayyee galatoomne. Galatoomeetillee. Galatoomaa magaalaa Bishooftuu hoteela Seefartitti argamnee jirra. Hoteelli Seefart egaa tajaajilawwan inni kennu keessaa tokko
tajaajila galmaati. Galma guddaa kana fakkaatu illee qaba. Har'aaf egaa yeroo biraa walitti deebina. Egaan turtii nuti Saayifart hoteelitti taasisne kana fakkaata ture. Tajaajilawwan bakka kanatti kennaman egaa baay'ee isaa deemnee waliin daawwannee jirra. Namoonni gara magaalaa Bishooftuu dhuftanii tajaajila barbaadanii filattanii itti fayyadamuu dandeessu. Sagantaan keenya guyyaa har'aa kan hanga hammaatti daawwattan ture. Torban immoo Risaa biizinasi shoo kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaan tura.